Akkam jirtu gaa hordoftoota Milkii Miidiyaa. Kun Milkii Miidiyaadha. An Dooktar Naawoliidha. Nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u gaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Har'a gaa kan qabannee dhiyaanne maaloodha? Mallattoowwan dhibee dhukkubbii mataa yookiin immoo heedeekii kan lubbuu namaa galaafachuu danda'anii maal fa'aadha kan jedhu qabannee isinii dhiyaanne jechuudha hordoftoota keenya. Warri chaanalii keenya haaraa taatanii yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuun hin irraanfatina. Gaafa sabiskiraayib gootan immoo mallattoo beelii dawulii nootifikeeshin beelii yookiin immoo dawulii tuqxanii ol gochuun hin dagatina jechuudha hordoftoota keenya. Laayik godhaa, koomentii nu godhaa, hiriyoota keessaniifis sheer godhaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa baga nagaan dhuftan maatii koo har'a kan laallu akkuma nama isiniin jedhee waa'ee mataa dhukkubbii jechuudha. Mataa dhukkubbii keessumaayyuu immoo yeroo kamii mataan dhukkubbii lubbuu namaa galaafachuu danda'a. Mallattoo maalii yoo agarsiise mataan dhukkubbiin lubbuu namaa galaafachuu danda'a isa jedhu laallachuudha hordoftoota keenya. Egaa hanga xumuraa viidiyoo kanatti nu wajjin yoo turtanii waan baay'ee irraa baratu jennee abdanna jechuudha hordoftoota keenya. Egaa mataa dhukkubbiin namoota baay'ee biratti baay'ee beekamaadha. Namni mataan dhukkubbiin yookiin immoo heedeekiin hin quunnamne jira jechuun ulfaataadha jechuudha. Adaltii ta'ee namni mataa dhukkubbiin hin quunnamne baay'ee xinnoodha jechuudha. Almost all jechuu dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Egaa mataa dhukkubbii kan jennu gaafa difinishinii isaarraa kaanu mataa dhukkubbii jechuun dhukkubbii mataa keenyaa akkasumas mangaagaa fi naannoo morma keenyaa fiixee isaa dabalatee dhukkubbii nutti dhaga'amudha jechuudha mataa dhukkubbii jechuun hordoftoota keenya. Egaa mataa dhukkubbiin kun gosa gurguddaa lamatu jira jechuudha. Mataa dhukkubbii gaafa jennu gosa gurguddaa lamatu jira. Gosi inni tokkoffaan piraayimarii kan jedhamu gosa jalqabaati jechuudha. Inni lammaffaan immoo sekendarii yookiin immoo gosa isaa lammataati jechuudha hordoftoota keenya. Piraayimarii heedeek yookiin immoo mataa dhukkubbiin gosa jalqabaa maaloodha? Inni sababa addaa yookiin immoo dhukkubni kan biraan hin finne jechuudha. Dhukkubni kan biraan dhukkuba mataa dhukkubbiin akka mallattootti utuu hin taane ofii mataan of danda'ee dhufe jechuudha. Dhukkubuma ta'ee dhufe jechuudha mataa dhukkubbiin sun heedeekiin sun jechuudha. Inni kun piraayimarii jedhama. Persentii 90 olii mataan dhukkubbiin isa kanadha jechuudha. Of danda'ee ofii mataatii dhukkuba ta'ee dhufe malee mallattoo dhukkuba balaafamoo kan biroo ta'ee hin dhufne jechuudha. Inni lammataan sekendarii heedeek isa jedhamudha. Sekendarii heedeekiin kun yookiin immoo inni lammaffaan kun persentii 5 haga 10 keessatti namoota persentii 5 haga 10 keessatti mul'ata jechuudha. Inni kun mataa dhukkubbiin ofiisaatii dhukkuba ta'ee dhufe tun taane mallattoo dhukkuba balaafamaa warra nuti itti muuf deemu warra lubbuu namaa galaafachuu danda'an sana mallattoo isaanii keessaa tokko ta'ee dhufe jechuudha. So kan baay'ee nama yaaddessuu qabu warra persentii 5 hanga 10 sekendarii heedeek warra jedhaman sana jechuudha. Sekendarii heedeek warra jedhaman suni warra mataa dhukkubbiin akka mallattoo dhibee balaafamaa tokkotti dhufe suni baay'ee nama yaaddessuu qabu jechuudha. Isaaniin gara dhumaatti ilaalla jechuudha. Keessattuu kaayyoon viidiyoo kanaa isaan isin beeksisuudha jechuudha. Egaa piraayimarii heedeekii yookiin immoo mataa dhukkubbii warra jalqabaatti yoo deebine warri kun namoonni persentii 90 ol kan ekspiriyaansi godhan yookiin immoo kan dhukkubsatan darbee kan dhukkubsatanidha jechuudha. Inni kun gosa garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf teenshin heedeek kan jedhamu jira, kilaaster heedeek kan jedhamu jira fi miigireen kan jedhamu jira jechuudha. Warri kun warruma piraayimarii heedeekiidha jechuudha. Warra baay'ee nama yaaddessinedha jechuudha. Warruma namoota baay'eedhaatti mul'atanidha. Warra antiipeenii garaagaraa fudhachuudhaan qorichoota antiipeenii kan akkasumatti ajaja hakiimaallee malee ajaja hakiimiyyuu utuu hin barbaadini akkasumatti faarmaasii irraa fudhatamee wal'aanamuu danda'anidha jechuudha warri kun. Warra kana keessaati miigireenii, kilaasterii, teenshinii garaagarummaan isaa hedduu isinitti himuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Garuu miigireenii fakkeenyaaf xinnoo isaanirraati kan adda godhu miigireeniidha. Miigireeniin piraayimarii heedeekii keessaati maaloodha? Persentii 15 akka hawaasa addunyaatti qorannoon hojjetame akka mul'isutti persentiin 15 uummata addunyaa keessaa persentiin 15 miigireenii heedeekiidhaan hin qabama jechuudha. Keessumaa immoo
dhiira caalaa migireena heddeekiin dubartoota irratti baay'ata jechuudha. Migireena heddeekiin dhiira caalaa dubartoota irratti baay'ata. Migireena heddeekiin piraayimerii hedeekii yookiin immoo mata dhukkubbii isa jalqabaa keessaa kan adda godhu maaloodha? Tokkoffaayi balaqqama yookiin immoo fedhii balaqqamaa yookiin immoo balaqqamaa wajjin wal qabachuu danda'a. Lammaffaan immoo ifa jibbuu footofoobiyaa isa jedhamu. Foonofoobiyaan immoo sagalee jibbuu wajjin wal qabata jechuudha. Wal qabata. Kan biraan immoo ija yeroo sochoonu mataa keenya sochoosuudhaan nutti cimuu danda'a jechuudha. Mataa keenya gaafa sochoofnu dhukkubbiin mataa kuni nutti agiraaveetii yookiin immoo nutti cimuu danda'a jechuudha. Mallattoon kuni sagalee jibbuu, ifa jibbuu, yeroo mataa keenya sochoofnu dhukkubbiin nutti hammaatuu fi fedhiin balaqqamaa yookiin immoo fedhiin ol deebisuu yookiin immoo ol deebisuun balaqqamuun si'a lamaan tokko balaqqamuun mul'ata. Tanaan kun migireenii jedhama jechuudha. Xinnoo wal'aansisaa warra piraayimerii heddikii keessaati qorichitti wal'aanamuu adda jechuudha. Kanaaf inni kun hakiima biraa nama geessuu danda'a jechuudha. Piraayimerii heddikii ta'eyyuu hakiima barbaada jechuudha. Qorichisaa kan hakiimaan ajajamudha jechuudha. Akka warra kaanii callisanii antipeenii faarmaasii irraatiin kanii fooyyoo danda'u miti jechuudha. Isa kanaaf hakiima bira deemanii qorichisaa jira. Qorichisaa fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Qorichaa fi gorsa. Migireenii kana maattu namatti kakaasa yeroo baay'ee alkohooliin nama hundumtuu gaa wanta migireenii isa sana itti kaasu adda baasee beekuu qaba jechuudha. Migireenii yeroo baay'ee kan namatti kaasu alkohooliidha. Hirribi namaa jeeqamuudha. Sleep irregularityidha. Kaafeenii waan akka bunaa shaayii mataasaa gaafa dhugu kan namatti ga'u jira. Kaafeenii ta'uu danda'a. Fi wantoota akkas akkasii jechuudha. Wantoonni akkas akkasii fi akkasumas immoo beela hangarii, beelli, hirribi namaa jeeqamuuni, alkooliini, kaafeeniini kana wantoota namatti kaasan komollii keessaa tokkodha. Isaan keessaati wantoota nutti kaasan sana avoid dhiifnee qoricha isaa immoo hakiima biraa fudhachuu qabna jechuudha. Warri kaanii isuma beekamuudha. Antipeenima wantoota nu dhiphisan piraayimerii heddekii warri kaan jechuudha. Wantoota nu dhiphisanii wantoota garaagaraa nutti kaasan ofii keenyaan barree wantoota sana avoid goonee qorichootuma antipeenii gabaarraa akka salphaatti argamuun immoo hollaanuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya kan hordofuutti jirtan kun milkii miidiyaadha. An Dr. Naawoliidha. Ammallee viidiyoo keenya amma xumuraatti nu wajjin tura. Yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Koomentii gochuu hin irraanfatina. Laayik gochuu hin irraanfatina. Gaaffilee dhimmoota fayyaaf kan biraa wal qabatan illee yoo qabaatan immoo koomentii irratti nu quunnamuu yookiin immoo peejii keenya kan feesbuukii Dr. Naawol Olaanaa jedhu irratti nu quunnamuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya amma itti fufna. Amma immoo kan itti fufnu gaa sekendarii heddeek yookiin immoo mataa dhukkubbii gosa lammaffaa ishee persentii 5 haga 10 jechuudha. Isheen persentii 5 haga 10 isa nama sodaachisu kan lubbuu namaa galaafachuu danda'u jechuudha. Sekendarii heddeekii yookiin immoo dhukkubbii mataa inni baay'ee har'a viidiyoon keenya irratti xiyyeeffatu kan nama sodaachisuu qabu, kan hakiima bira deemamee sirriitti wal'aansa argatamuu qabu, kan lubbuu namaa galaafachuu danda'an kuni kana keessatti dhukkubbiin mataadha. Akka ofiisaatti of danda'ee akka dhukkubaatti dhufuu caalaa akkamitti dhufee mallattoo dhibee balaafamaa ta'e tokkoo keessaa isa tokko ta'ee dhufe jechuudha. Mallattoowwan dhibee balaafamaa ganaa tarreessuuf deemuu keessaati isa tokko ta'ee dhufe jechuudha. So akkamitti immoo beekna sekendarii heddeekii ta'uu isaa jedhu milkitaatiin isinitti himuuf yaala jechuudha. Sekendarii heddeekii yookiin horii persentii 5 kun maal fa'aadha? Maal fa'aatu fiduu danda'a jedhu tokkoffaa kaanserii sammuuti jechuudha. Kaanserii yookiin immoo dhiitoo kaanserii ta'uu danda'a, kaanserii ta'uu dhiisuu danda'a garuu dhiitoo tuumarii bireen tuumarii warra jedhaman sammuu keessatti waa dhiitee jechuudha. Kan biraan meninjaayitisiidha, dhibee meninjaayitis. Milkii miidiyaa imala milkaa'inaatiif. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Yeroo sabiskiraayib gootan immoo mallattoo dawulii tuquudhaan nootifikeeshinii ol gochuun dagatina. Inni lammaffaan egaa meninjaayitisiidha isiniin jedheera. Kan biraan immoo dhibee ijaa isa gilaakoomaa jedhamu. Gilaakoomaa jedhamu kan intraocular pressuriin yookiin immoo dhiibbaan ija keessaa itti dabalu jechuudha. Gilaakoomaa isa jedhamu innis mataa dhukkubbii mataa hin fide jechuudha. Kan biraan intracranial hemorrhage yookiin immoo dhiiguu sammuu keessaa isa jedhamu innis akkuma kanaadha. Kan biraan immoo temporal arteritis kan jedhamu jira. Hidda dhiigaa keenya keessaatti kulkulfachuu hidda dhiigaa kan naannoo sammuu keenyaa argamu temporal artery jedhamu
jechuudha. Kuni dhibee warra balaafamoo warra sekendarii head eekii fidanii lubbuu namaa galaafachuu danda'an warra sodaachisoo sana keessaatii warra bebbeekamoodha jechuudha. Egaa amma kan isinitti himuuf deemu mallattoowwan kamiidha kanneen dhibeen mataa yookiin dhukkubbiin mataa dhukkubbiin nama tokko qabee jiru isa balaafamaa kanaadha isa hakiimaan dafee atattamaan yaalamuu qabuudha kan jedhu mallattoowwan akkamitti adda baafnaa isa jedhuuni isinitti himaa jechuudha. Inni tokkoffaani namni dhibee mataa dhukkubbii ta'an qabame mataa dhukkubbii jireenya umurii jiraate keessatti mataa dhukkubbii isa hamaadha jedhee dubbata taanaan the worst headache of my life jedha taanaan akkasitti beekama the worst headache of my life yookiin immoo namni dhibee mataa dhukkubbii yeroo garaagaraa nama qabama garuu immoo tasa akka kanaa kan argee hin beeku isa hamaadha jedha taanaanii atattamaan hakiimii bira deemuu qaba jechuudha. Maaliif dhiiguu sammuu keessa yookiin immoo intracranial hemorrhage ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo inni lammaffaanii mataa dhukkubbii sanatti dabalatee ammas fakkeenyaaf naqna gubaa fiiveriin fi morma gogsuun waan morma yeroo sosochoosan morma rigiditii morma gogsuu qabuun sochii gogsuu fi fiiverii yookiin immoo dhaqna gubaa akkasumas immoo jiraannaan immoo inni atattamaan mana yaalaa deemuu qaba jechuudha. Sababiin isaa meninjaayitisii ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma beekamu meninjaayitisiin dhibee hamaadha. Garuu wal'aanamee dafanii wal'aanameenaan dhibee fayyamuu danda'udha jechuudha. Hakiimaan wal'aanamee mana yaalaa ture dhibee fayyamuu danda'udha. Garuu atattamaan wal'aanamu taanaan meninjaayitisiin yeroo muraasa gidduutti in ajjeesa jechuudha. Gaaffii wanta hin qabnedha. In ajjeesa jechuudha. Kanaafiyyuu kunis mallattoo warra hamaa sana keessaa kan biraa jechuudha. Kan biraanii nama umurii 55 olii kanaan dura dhibee mataa dhukkubbii yeroo baay'ee histirii akkasii hin qabne nama seenaa akkasii nama yeroo baay'ee histirii mataa dhukkubbii hin qabne garuu umuriin isaa 55 ol ta'ee dhibee mataa dhukkubbiidhaan yeroo jalqabaaf qabame taanaan kun mallattoo balaafamaa keessaa tokko jechuudha. Inni namni umurii 55 ol ta'e kanaan dura dhibee mataa dhukkubbii hin qabne amma qabame jennaan akka qabame atattamaan mataa dhukkubbii hin qabeeni mana yaalaa deemuun dirqamaa jechuudha. Inni kan biraanii mataa dhukkubbii sana wajjin wal qabatee dhukkubbiin ijaa yoo jiraate ija keessa dhukkubbiin ijaa yoo jiraate jechuudha. Inni kun immoo gilaakoomaa yookiin immoo dhiibbaan ija keessaa intraocular pressure dabaluu inni kunis dhibee hamaadha. Ija nama jaamsuu danda'a jechuudha. Gilaakoomaan kun baay'ee beekamaadha biyya keenya keessatti nama baay'eetu qaba. Gilaakoomaa ta'uu waan danda'uuf hatattamaanii hakiimii waliigalaa achumaan immoo hakiimiin waliigalaa ilaalee gara hakiimii ijaatti dabarsuu qabaa jechuudha. Inni kan biraan maalidha? Ol deebisuu. Ol deebisuuni ol deebisuu balaqqamaa kan torbee lama mataa dhukkubbii sana dursee ba'ee akkasumas immoo mataa dhukkubbiin suni qufaadhaan yookiin immoo waa ol fuudhuudhaan naqna ofii jajallisuudhaan kan namatti cimu yoo ta'e yoo qufaadhaan kan namatti cimu yoo ta'e yoo beendingii yookiin nanna ofii jallisuudhaan kan namatti cimu yoo ta'e yoo waa ol fuudhuudhaan kan namatti cimu yoo ta'e yoo balaqqamni torbee lama dura nama ol deebisaa ture mataa dhukkubbiin kun jalqabe ta'e galgala hirriba yoo dhorke mataa dhukkubbiin suni silippii hirriba distarbiin godha taanaan galgalaanii mallattoowwan kun hundumtuu walitti dhufee mul'atee jennaan kuni dhukkuba hamaa ta'uu danda'a jechuudha. Kaansarii yookiin immoo dhiitoo sammuu keessaa bireen tumarii ta'uu danda'a jechuudha. Bireen tumarii ta'uu waan danda'uuf hatattamaan namni kuni mana yaalaa deemee mallattoo kana himatee wanta ilaalamuu qabu ilaalamee raajii kan sammuu CT scaanii ilaalamee wal'aansaan argatu taanaanii dhibeen kuni galaafachuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo gam tokkoon ta'ee gam tokko duwwaa mataa dhukkubbiin kuni gam tokko ta'ee gam tokko kanaan immoo viijuwaal cheenjii kan fidu yoo ta'e fakkeenyaaf arguu nama sanaa irratti viijuwaal cheenjii ija gama tokko irratti viijuwaal cheenjii yookiin immoo akka namni suni mallattoo dhibee inni kanaan dura hin qabne dhibee ijaa inni kanaan dura hin qabne yoo fidee gama sanaan immoo mataan hin dhukkuba taanaan inni kun immoo kulkulfachuu arterii yookiin immoo temporal arteritis jedhamu ta'uu waan danda'uu fi innis dhibee balaafamaadhaa hakiimii bira deemanii ilaalamuu barbaachisaa jechuudha hordoftoota keenya.
Egaa har'a kan ilaalle maaloodha? Mallattoowwan balaafamoo kanii dhibee dhukkubbii mataa akka inni nama galaafatu mul'isuu danda'an kan hakiima bira deemamee ilaalamee hatattamaan furmaanni barbaadamuufii qabu warra kamiidha warra jennee warra armaan olitti ilaalleedha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kun milkii miidiyaadha. An Dr. Naawoliidha. Hamma xumuratti viidiyoo keenya wajjin waan turtanii fi galatoomaa ulfaadhaa horaa deebanaatiin jennaa. Wanta xiqqoosa ta'uu waa irraa barataniitu jennee amannaa. Gaaffii kan biraa kan irratti akka viidiyoo isin hojjennu barbaadan yoo jiraate koomentii irra nuu ka'a yookiin immoo feesbuukii keenya Dr. Naawol Olaanaa jedhuuni inboksii nu gochuu dandeessu. Hanga viidiyoo ittaanuu wal agarrutti nagaa fayyaaf jaalalaan nu tura ulfaadhaa kabajamaa.